Kuni yeroo dabuluma kana online offline ta'e maal obboleessa koo sitti nima aboojisu wanta kan guyyaa yeroo hunda chaati halkan chaati maaliin gubanne isin bukkeete kami jirta akkam maal si geessu Maani si liyabi buna dhufu marrachuu dhiiste maal ta'a bunni si hojjettee nudduu ere an buna an jechuudha buna dhugee sin beekuun dhugus yoon jedhe nasumsa garuu nan dhuga garuu amma erganii na beettagaa ani dhiiseera juusii fayyadama si gala noogaa kan madunna tokko dhugi ka tokko si madunna an tokkon dhugaa demoo akka jechuun afur shan dhugdee jechuudha egaa waama qaban hin gabaaboo jedhanii kanuma dhugaarra norma dhugi meeqa dhugdeetta maali meeqa dhugdeettaani ree kunoon reefuma lama dhugaarra lama qofa gubatee na yoo asiin adoo dhiirraa rabbi maaloo dhiisi naasofna Maksa. Mirga kooti miidiyaa fa'aa hawaasa kan barbaade fayyadamu mirga kooti bini sirna gorsaa naani. Asirraa waan baay'een baraan akka kee wanta hin taanetti yeroo koo balleessuun barbaadu. Kanaafuu sirra hordofaan jira waan ta'eef wanta na barbaachisu irraan baraara kanaafuu afaan kee irraa qabadhuuti buna kee dhugi. Buna koo dhuguu wallaalleen sittimu buna sin dhugu jechuudha garuu waan sittima. Akkamittiin jiraanna mana keessatti akkasii bakkeetti akkasii yeroo hundaa online offline ta'e boleessa. Agaraa waaqayyoon iyyina bakka bashannanaa buna keenya asitti dhunnee sammuu nagaa qabannee deemne malee asitti wal loluun hin barbaachisu. Hello. Bareedduu koo. Damma koo burtukaanii koo. Si yaadii du'eera maaloo jaalala keef jedhee halkame sireera rafuu dhiisee lafa rafuutti keessii fedhanii bareedduu koo. Maaliif aarta? Maadaamiin mataan gada baddu maadaamiin gabbariinaati ansii jira. Ati achi hojjechaa turte hunda isaa qarshicha baankii daldala Itoophiyaadhaanii ergi kan koorratti rakkoon qabu asumaanii mana bitee konkolaataa bitee qarshii makeetiini si fuudhaa waan tokko rakkoon hin jiru tun jiruu rakkattuun sin jedhema. Tole bareedduu godhi kaasansitii ammoo kan irraa fanne tole. Dhugaa rabbiiti qarshii immoo hojjetu hunda isaa gashi malee ani cida ana jedheen jechuudha. Cida ana jedheeni guutummaa Oromiyaa keessatti cida argamee hin beekneeni ansin fuudha. Jedhi kaas. Maksa. Natti nasi. Ati meeti kan daangalleeti. Ati yoo mootarree namaatti deebitaat garuu meeti namummaa miti maal ta'a yoo sitti dhagahame ammati shamarran biyya meeqa ta'anii waa meeqa ta'anii maali amma mee as keessatti dhugaadha cidha wajjin geeffatu tokko hin qabnu namuu iyyaaddu ati maal ta'a yoo tarree namummaatti deebiteet yaadime guyyaa tokko akka namaatti. Ani immoo mee kan daangallee shamarran hunduma isaanii argiteeni sin jaalladha siin du'a maaloodha attiin jette ati mee michii wayi boroosaa irrattis dheesiini boroosaani agartee naa borooraa siin dheebtee gochaa deemtaani maaloodhaati kan kee kuni kan hinaafi baay'aasaa maali naamna kan sitti naamna ati jaalaletti akka nama dallaatti galchuu kana jala kaate gaafati deemtu dhageeffadhu biraandii uffachuu yoo barbaadde uffata ana jedhu nyaata ana jedhu akka koo bargarii piizaa malee saasini manatti hojjetan nyaatan sana dhiisee sana beekta yoo isa barbaadde chiikota keessaas alaas kan ta'anii ani gaasoo nan barbaachisu ta'anii gochuu saafi mamaa see gaafate sammuu coomaa. Kanaaf tas gabbateeraa isa dha. Bifa bareedaa. Ati sammuu cimaa qabda sammuu gabbataa qabda kanaafitu shamarran itti fayyadamta. Qarsiin karaa ergaa dhufu yoonni albaasuu mini jechuudha. Karaa udduu miti afaaniin maal jettee naan jedhu argitamu. Maaliif siisini akka tammetti isin goone ree? Jaalala gaafa. Kun jaalala? Jaalaladhaa. Jaalalli kana caales hin jiru. Sitti moo hin hafte. Sini miirri si keetti du'eera siin. Lakkiin kana ana sitti naafai ana tuga sitti naafa gaddeebi. Wallaalumaa gattee naafa moo maannati beekaa maalilee? Amoo maal jedhetta gaarratti beekaan tokko gaafa dubbatu. Waa'ee beekaa dubbachuu dhiibnu waa'ee beekaa inni beekaa waa'ee beekaa yoo dubbate gaarii akka kooti garuu dhiise suuratti. Maksa. Mucaa durbaadhaaf
Waa biraa miti. Maal rakkoo amma kana wajjin fayyadanii mee ija babaasu maaltu fidee? Ture nan dhufa meegaa buna kee dabaladhu dabaladhaa. Boroo agarteeni? Boroo agarteeni? Deemi. Maal si Deemi. Jala. Omboroonno boolla si buusu. Dhaqati. Eessa onaa buusan rakkoon qabu. Deemi. Ashtii bareedu. Ani iddoo. Akkam. Jirta. Nagaara. Si beekaa fuulli kee haaraan hin taane baasoofi. Beektamoo? Sin beeku garuu reefuma wanta kaartoonii keessa baatee binatti fakkaata. Maanni akkasii bareedina akkasii uumaan anumaaf si uume gaafuma si uume. Maanni diina akkasii bareedu maddiin akkas burtukaanii fakkaatu kana cuffachuudha. Boroon immoo biraandiidha. Akka kana mochuudha. Miidhagina kee kana caalaatti bilbilaan maaliin wal barree akkaasuma nuti bilbila kee asirratti godhame bareedduu qabu. Okay, sii fedha. By the way, ayyaantu jira. Ayyaantu ayyuuku. Ani immoo maqsaa yoo barbaadde immoo meekii itti naa warandeessa. Waa maqaa bareedaa qabdu. Miti hundumas akkasumaan jedha. Siin bilbila. Garuu immoo maal nan dhaga'u naan akka gowwaatti akka nama waa tokko hin beekne ilaala waan ta'eef atitti amma tokko siin si dhagaa waan ta'eef. Namoonni taa'ee yaadu maalii yaada beektaa? Garuu jaalala waaqayyoos jaalata waan ta'eef tuume anaaf silas ati qancarteetta waan ta'eef utuuma tokko naalaate isaan keessa. Anatu qancaree ati immoo xobbeedha kanaafiyyuu daandii isaa hordofteetu akka taataata. Daandii hordofoo osoo hin taane kan jaallachuun barbaadan. La amma onnee jaalalaa qaba garuu namuma jaalladhu dhaqee deema daandii na agarsiisuun dhabeeni. Disaasa. Onnee jaallatu qabda nama daandii jaalatu agarsiisuu dhabdee kanaafiyyuu daandii hordoftee isaa wajjin deemuu barbaadde. Akkasi? Maali gaa'ee waa'ee jaalalaadha waan ta'eef jaalalamma gara tittirtuun qabdu onnee jaalalaa jechuun immoo baay'ee rakkisaadha waan ta'eef. Akkasi? Haa ta'u ni ilaalla. Garuu jaalala daandii ni deemee deemee boolla buutata akkasaa wajjin. Maal taate qoma ishee enerjiyaa jedhamee amma enerjiyaa jedhamiti. Ilaami. Ati 8 9 10 sana keessaa mee la sanbatee faa taliilee faa badhaanee faa Maal si gasheessaa? isaan saafaa kana keessaa mee ati maal taame ishee magadaanaa mee shiibirree maal taayoo naa laattee. Wayyo gooftaa si haa galatu. Abeet miirri namummaa sitti gale. Reefuu sammuun kee akka namaatti yaadutti kee reefuu karaa koo hordofuu jalqabuudhaaf yaadaa jirta. Kun waa tokko rakkoon qabu milkooftaa. Akka keen kana jala kaadhee akkasitti daandiirra deema sababii ta'e tokkitti man barbaada. Shamarran jala kaatee deemtaa. Aayilaandii moo jumaa gootan isin shamarran kana maaloodha as jala kaatee aayilaandii moo jumaa isaan dur kan shamarran jala kaatee deemtoti. Maal ta'a amma jaalalamini jaalalli immoo na keessatti asii gadi duu qaba. Kana Gammadde milkoofteetta. Amma jechuudha maasitti ma. Intalli achi taartu sistuun latti. Simmeetii jaalalaa keetiin ajjeesin maaloo. Kai. Maal gootaa? Dhaggeeffadhu. Ati maali dhiira keeti? Dhiira keeti. Ati jabat. Akkoo bishaanii adiitti jirte gara kootti jirre kaa. Sodaati. Ani ammoo manni qeefixee dhufaan. Maaltu bilbila fudhata? Bilbila maaliin fuudha fanjii waan terti jechee. Waan jechee? Uyyoo. Ilaame ijuma ishee nan bifne manni keessatti nan bifne akkasitti isa na ilaaltu guutummaa namti jecheeti bakkee ma jiraan. Ani gaaroo sana mee Maraqante. Qeensa kootitti nu mana diilallaa. Sitti moo? Anaan kanatti nan arginu tuudumte. Jecha bakkee jiranii baay'ee guddate. Kanatti nan arginu. Qaamtee giraamii qaamtee maraqante. Anaan gaana nama Ati adoodaa kanatti. Akkamiin godhaan gara caalaa ishee akka kaydee. Laki taliilee yoo jiraatte taliilee tinaa Kennu hangoon kennu. Kana caalaa garuu gorsaan sii kenne kana qarshiitiin hin dhaban. Isi la amma nan deema.
nan deemaa ishee maammaa kana naqee fixatee dhufa. Yoo nachitti du'e saanduquma qopheessaa. Jaalala irratti wareegameettu waan ta'eef siidaa koo irratti kan nuti isin barreessitanii jaalalaa jettu. Jaalalaa wareegame irratti si barreessina. Kanaaf ati callisati ati bara hin argattu waa jaalalaa sin beektu kan carteetta. Nan deema laam sin immoo sin qajeelchisa. Riyaa kootu na ergee rifeensi keen bareedaa. Anatti moo? Eessatu na ergee rifeensi keen bareedaa. Galatoon. Nyaarri keellee bareedaanii. Galatoon. Iji keellee akkasuma. Galatoon. Mudhiin keellee bareeda baay'ee tokko qalloodha. Galatoon dhiira. Armi kee immoo akkuma eeboo akkas edee dhaabbataanii. Dhiikee irraa al tokko si dhungadhu. Maal? Maala softati? Ajajaa wayii. Argaartaa mataasaa. Ayo! Natin golbina! Natin golbina! Natin golbina! Maala mo mata? Binigati na ergi. Bishaan moo bishaanii? Bishaan. Geeffadhu. Sii milkaa'eera baga gammaddee. Isan akkas ta'uu baga gammaddeedha. Bishaan mallattoo jaalalaati. Fiilmiin didi ilaalleet. Fiilmiin diidhaadha ani immoo diidhaadha.